Inaaftee fuula isheetti keemikaala facaaftee. Yoyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa addunyaalessaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii laayikii fi sheer gochuun hanga xumura qophii kanaatti na waliin turaan affeerraa kiyyaa akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 subscribe gochuun maatii keenya ta'a jecha kallachumaan gara seenaa kanaatti kan isin dabarsu ani gammachiista shoomeeti. Dubartii baay'ee bareeddu akka magaala sanaatti nama hundaan hawwatamtu suurri ishee magaala keessa beeksisa garaagaraaf bakka hedduutti maxxanfame tokko ture. Dubartiin kun akka bareedina isheetti dhuguma ilmoo namaatu ishee da'e moo gadameessa haadhaa keessaa dhalatte moo samiirraatii gadi buutee yoo argan nama jechisiisa. Haa ta'uutii garuu haatiif abbaa ishee magaaluma sana keessa jiru. Dubartiin kun baay'ee bareeduu isheerraa kan ka'e magaala keessa yeroo deemtu namni hunduu suuraa si wajjin ka'e malee jechuun baay'ee ishee rakkisa. Kana qofaallee otoo hin taane fiilmii haaraa hojjetamuuf qophiiwwan gurguddoo magaala keessatti argamaniif jalqaba kan waamamu dubartii kanadha. Dhaabbilee gurguddoo magaala sanaafis ambaasaaddara taatee hojjetti. Maarree dubartii baay'ee bareeddu kana dhiirri argee hawwuu dhiisu ni jiraare dhiira biratti hedduu barbaadamti. Haalli boca uumama ishee ajaa'iba nama jechisiisa. Dhiironni hedduun guyyaa guyyaatiin gaaffii jaalalaa dhiyeessaniifis ganama yeroo manaa baatu kennaan abaaboo hedduun manatti isheef dhufanis isheen garuu dargaggeessa jaallatte onneen ishee kan filatee fi gameessa tokko ni qabdi ture. Dargaggoon kun yeroo hedduu gaaffii jaalalaa dhiyeesseefira. Isheenis hinna madaalaa jireenya koo gara fuulduraa isa waliin yoon taasise nan milkaa'aa jettee waan yaaddeef gaaffii jaalalaa dargaggeessa kanaa fudhatte. Waliin gammadanii lamaanuu yeroo jaalalaa gaarii dabarsuu ni eegalu. Dargaggoon kun isheen beekamtii waan qabduuf sababa isheetti dhiira beekamaa moodeelii ta'uu danda'e. Bakka isheen waamamte hundaatti innis waan waamamuuf waliin imalu. Yeroo kaadhimummaa isaanii erga xumuranii booda maatii eeyyamsiisuun haadha manaaf abbaa manaa ta'anii mana tokko keessa jiraachuu ni eegalu. Turtii baatiiwwan muraasa booddees daa'ima godhatanii gammachuudhaan hojii isaanii hojjechaa ni jiraatu. Dubartoonni yeroo dahan yookiin immoo hojii adda kutanii manatti deebi'an qaamni isaanii dabalee ni furdata. Furdinni bareedina waan balleessuuf kan mucayyoo kanaa garuu deessees hojii dhiistees bareedinni ishee waan tokkoyyuu hin hir'isne. Ittuu caaltee ittuu bareeddee haadhummaa fi moodeelummaa waliin madaalchistee hojii ishee duraa jabaattee itti fufuun hojjechuu eegalte. Namni kamuu gaarii hojjeteefis hammeenya dalageefis inaaftuu hin dhabuu jedhama mitiire. Dubartii abbaa manaa ishee baay'ee jaallatu tokkotu ture. Dubartiin kun abbaa manaa ishee kan jaallattu umurii ijoollummaa isaarraa kaasteeti. Guyyaa isheen heerumte sadarkaa maraatummaarra geesseetti. Isheen illee bareeddus haa ta'uutii garuu abbaa manaa kana biratti kan bareede haadha manaasaadha. Kana qofaallee otoo hin taane hojii haadha manaasaa wanta baay'ee jaallatuuf gara deemtuu hundumaatti haalota garaagaraa mijeessuun baay'ee ishee jajjabeessa. Kanatti inaaffaan dubartii abbaa manaa kana jaallattuu kun dabalaa dhufuun dubartii baay'ee miidhagdu akka magaala kanaatti beekamtuu taate kanaan abbaan manaan ishee haala ittiin jibbu barbaadu eegalte. Yeroo kanattis sa'aatii galgala haati manaa kun hojii suura ka'uudhaaf manaa baatu nama jaallattu abbaa manaa ishee kanaan ni gaafatti. Innillee hojii moodeelii irratti hirmaachuuf waan isheen barbaaddutti fakkaatee yeroo isheen manaa baatu bakka isheen illee deemtu dubartii jaallattuun kanaatti hime. Yeroo kanatti dubartii
dubartiin kun keemikaala gogaa namaa balleessuu danda'u qabattee balbala isheerraa yeroo baatu fuula isheetti biifte. Dubartiin baay'ee bareedduu haadhummaa fi moodeelummaa wal dandeessistee jirtu kun keemikaalli sun fuula ishee waan gubeef gaggabdee bakkuma sanatti kufte. Abbaa manaan sagalee dhaga'ee yeroo gadi ba'u haati manaansaa diriirtee jirti. Dafee ambulaansii waamee gara hospitaalaatti fudhatee deemee fuulli ishee guutuun uffata adiitiin qorichitti ta'ee golgamee jira. Akkuma of barteenis waan taate yaadatte. Haa ta'uutii garuu dubartii waan kana itti goote baruu hin dandeenye. Abbaan manaan ishee maddii waan tureef jabaadhu amma ni fayyitaa jedhee jajjabeesse. Erga kanaatii guyyoonni muraasa yeroo darban uffanni adii fuula isheetti golgaman yeroo irraa ka'u abbaan manaan naasuudhaan wareere. Keemikaalli sun guutuutti fuula ishee balleesseera. Ija guutuudhaan illee ishee ilaaluu dadhabee mana gaheen dhufa jechuun gara manaa deemee xalayaa kaa'ee fi daa'ima isaa fudhatee dubartii keemikaalaan fuula ishee balleessite ishee bira dhaqe. Haati manaa kun maallaqa qabdu hunda fayyadamtee of yaalchisuuf yaaltus homaa furmaanni dhibee. Abbaan manaan ishees deebi'ee gaafachuu dadhabe. Erga kanaatii abdii kuttee gara manaatti yeroo deebitu mana keessa nam tokkoyyuu hin jiru. Xalayaa tokkotu taa'umsarra taa'eera. Bantee yeroo dubbistu ani kanaan booddee ganama yeroon ka'u fuula kana argeen jiraachuu hin danda'u. Daa'imni koollee yoo si arge si jibbuu waan danda'uuf si dhiisnee deemneerraa nagaatti jedhee barreesseefi. Erga kanaatii dubartiin kun waan gootu dhabdee waan ishee mudate hundaatti baay'istee gadditi. Maatii ishee bira deemtee abbaan manaan koo nan dhiisee badee jettee yerootti dubbattu silaa'oo fuula kana argee si waliin akka jiraatu barbaaddee baay'ee nama jibbisiistaa jedhanii isheetti dubbatanii. Hiriyoota ishee bira deemtee abbaan manaan koo na dhiisee deemee jettee yeroo isaanitti mattu otoo si ta'ee abbaan manaan kee fuulli isaa akkana fakkaatee dandeessee waliin ni jiraattaayii jedhanii deebisanii yeroo gaafataniini eeyyeen rakkoo maal qabaa kan inni na jaallatu maalummaa koo malee fuula kiyya dhamooyii eeyyeen waliin hin jiraadha ture jettee deebisteefi. Haa ta'utii garuu hiriyoonni ishee itti kolfuun amma waan si mudateef akkana jettee dubbatte malee otoo rakkoon kun nama sanarra ga'eera ta'ee sekendii tokkoof iyyuu maddee hin dhaabbattu. Mee numaanuu si waliin dhaabbachuun keenyi nu gahaa namoonni nu beekan maal taataniittu nuun jechuu danda'u jedhanii biraa deemanii. Dubartii beekamtuu waan taateef magaalli guutuun waa'ee ishee odeessaa. Sanuu oduutti dabaluun maaliif akkana taatee jedhanii yeroo waliin dubbatan abbaa manaa dubartii gara biraa hattee jennaan haati manaa sun keemikaala fuula isheetti naqxeetii jedhanii odeessu. Dubartiin kun nama ishee gargaaru waan dhabdeef gara buufata poolisii ni deemti. Abbaan manaan kiyya yoo na jibbe mucaa koo naaf haa deebisuu jettee ni gaafatti. Haa ta'utii garuu deebii isheen buufata poolisii irraa argatte yoo nama kana argine seeratti dhiyeessinaa daa'ima keellee siif finnee dhufnaa ati garuu gara manaatti deebi'i jedhanii ishee deebisanii. Haala kanaan utoo jiraattu guyyaa tokko halkan qixxee balballi isheetti rukutama. Eenyudha jettee deemtee yeroo bantu mucaa ishee quxisuudha. Halkan kanaan eenyutu si fidee jettee yeroo gaafattu haati manaa abbaa koo magaalarraa fageessitee nagattee jennaan fiigaan dhufee jedhee isheetti dubbate. Daa'ima waan ta'eef naatee akkamitti mana kana barteree jettee yeroo gaafattu mana barumsaa fi bakkatti kubbaan ilaalamu waan hin bareef toora qabaddeen ilaalaa deemeen dhufee jedhee isheetti dubbate. Baay'ee gadditee daa'imni ishee dhufuu isaafiitti garuu baay'ee gammaddee nyaata kennitee fi gara hirribaa ni deemu. Daa'imni kunis ganama barii ka'ee haadha isaatiin akkana jedhe fuulli kee akkana akka fakkaatuuf keemikaala kan sitti facaase haadha manaa isaatii yeroo isheen dubbattu dhagaheen jira jedhee isheetti hime. Yeroo kanatti mucaa ishee qabattee gara buufata poolisii ni deemti. Poolisoonnis mucaa kana gaaffii gaafatanii magaala inni keessa jiraatu erga baranii booda haadha manaa isaa fi abbaa manaa kana qabanii gara mana hidhaatti darbatu. Kana qofaa otoo hin taane qabeenyi inni jalaa fudhatee deeme hundumaa harkaa fuudhanii haadha mucaa kanaaf kennu. Isheenis mana yaalaa guddaa deemuun bakka hedduu fuula ishee irratti baqaqsamtee erga hodhamtee booda bareedina
bareedina guutuu kan qaama ishee duraatti deebi'uun hojii ishee duraa guutummaa guutuutti argachuun itti fuftee hojjechuu eegalte. Abbooliin manguddoonni duras kan bareedamee ilaalamee jireenyatti galamu keessa namaadha malee irra namaa miti. Kun akka tasaa baduu waan danda'uuf guyyaa bade manatu diigama kan jedhan waama kanaafi. Seenaan kun goolabameera. Yoo jaallattan laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuun na waliin dhaabbadhaa jechaa seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif hawwaa. Yeroo gaarii.